إنه يرد ولو تنجري Aleksi taa'ee umrii dheerataa dhufe kunoo kana. إتين دول ياتي قوي دروب سايب أنا لا خاسيا قديت أنا كان Mudin itu kabatini itu firra. Eenyu ana? أيه لا La, basin jala irra cufiti videos bayme Alex si barbadu jirra warre irra dawala inne. An bilbila miskiinaan kaasu hin bilbilin. Nama هو tijjaara كينا بقراجته Bagaimana jetten? Tijjaara. تجارام يا تجر أنت لا يكون أو تجر مدرسة ولا Ana egaa chikir littaawri. هذا ما شيء Video bayme Alex video bay. أتيون عرب Ayyee koy nami ba. Seetiin ba. أليكس يبقى وجيشي مني أنا خلتي سندور جنة وأنت نعرف سوالف Ya bo ati yo se khada tari sirra furo tari okkas gora ninjir to titi. Ubinen tinte chufa. Ha ina sinje. شوفها جمر مسيحة سيا- شوفها أياني باقية ناس شوفها Tijjamar yoon fedhe siyaamee tande waanan fedhe godha malee maaliin si kadhadhaan. An takka nama kadhadhee hin beeku. ها رضا بيبي Angatu lubbu. Anu hin kadhatamu nabse. Attaaqii hin minne. Me video bay Alex video bay. Lamba kabatu batale no bay. Koy daqiiqaa lama na eeg. يقول لهم بابا Lawa matana nyatin angatu stop. Tana nyatin. مكان كاسنا أنا ربنا أو في أمان تنا نتاسو جرتني كان قلنا سينكا بجنا خبر جاري سرقي أباك سين لكن رانكب دني Wan du gonsan dikam sa. Samarkeen mastaa kaasu haa takka siin hin كار jedhu. ماركي خبر دي فارور كان أكن تعرف سوغرتي خير كونفيدنس خمين نتاسو جمر سوكو يا قبل Angatu wan kana jansan dikam da. Ma? جالب سايني كبابر ولا خبر جنوان سموني خنا ما خبر جاهن كابو مكاخ ينا خاصنا فرنسا قطيف إسنا ربسي فرنسا نورغا ها Ha shere ko. Ha shi. murtiku to sagale ta'uu dhufte sagalee itaanaaf ani amma as bira naarrab suna tuttuquu minaamee mirgana irraan qabdu liqiina irraan qabdu na nyaachisu nama baatu obboleessa qabu. Yeroo takka namni bishaan asirra Okay. yeroo takka share godha. Okay. Bakka takka mana. Salam go. Malitti majirka jaamuti. Talame Horii warra salamaa milkaa'e. horii warra milkaa'ee si jaldeessa warra milkaa'eedha if kabajisiin kabajaami Mee burcuqqoo keessa areeratti wanni warri jumsan ol qabe. koofin caaqeetis Alex welcome. Obi. Thank you abbaate. ha isa ayyana na ake maratti fidan qoy Murtii guutuu hidhamee jechuu jiran Alex maalirraa quba qabda? Hagam takka keessa beeyta? Kanaaf si barbaadu jiran galee fuutu. Akkam ooltan nagaa. Nagaa galata rabbi alhamdulillah. qoy mutiin godhan dhoko malla wallahi dhoko malla wata Maal godhaan jettambati hangaatu. Hangaatu dhiisinurra hangaatu naaf fide tana basaniin baasaa yoo si waa jette. Basa deemu tuni. Mootii qablu jirti. Maal nu tabbasaa Murtii guutuu hidhamee jaan baasuu meesi baasuu. hin baasin aatis. Okay. murtii Murtii guutuu ila murtiin koflu jira bo arraba keessa nittiin koflu jira haa gaa dhaabi gaa tuffee anaan nu dhaggeeffatu seeree siin wajjin haase. si jammar sila hidhamuu isaa gammadee wanni si bira taa'uuf hin jirtu mucaa diinummaa walitti hin qabnu obboleessa kiyya arraba lafee wallolle arraba wallolle innilleen ollaahin asii galee ware Haa akkamitti kaanne kan akka aduu suuraa. Hega akka haa tan biya kunatti bisiin hin jenne as bira waan biraan qadda daa'imin Murtii guutuu waan isaan qabda? tinaantu kijiba Mootuma nurraa uffaddooti. Wanni ni qabda suuraa sajaa warra keessanii qabda. eessa jirtisa qoy mi Wanni Alex yaa qaalitiin tun maraattuudha mataan na dhukkubiyanii. Yeroo tana isiin areera sii qat gooteeti mataan na nyaatu jirti. Ana areeraa miti ammoo nyaataa hun nyaanne ganaa nyaata nyaadhu ta'a. Murtii guutuu fi ati saayii balkanii guyyaa yoo qaamaanillee wal bira hin jiraanne jawwaan akka waan wal bira jirtanitti gaa saayibummaa seesanan akkasittiin amana. Waan irri har'a nyaatu waan inni dhuge akka waan beektutti amanan. Akkasuma akkasii miti. Akkasuma. Murtii guutuu guyyaa lama miidiyaa irra hin jiru, tiktook irra hin jiru, feesbuuk irra hin jiru. Lammaffaa immoo sheek roobeen warri roobeedhaa galatooma allaa waa qubar jiru jira akka waan filisiin wanni taatetti obsimeen hin dhufa.
Ayun. خلاص والله. hayyee deebiin jira arabaan na yaame shawara sisi darbe mee jarri qullachuu dukkaneeffatee jira maaliif dukkaneeffatan dhiiroo boo Woi, suuraan fidu jira. Suuraan fidadhee. amma gaafa tiktok taatiisi waan hin taane irra kaa'anii suuraa bareedduu biraa qabatte irra kaa'ee yookaan du'a dhiisatis nu otaba kuni tiktok ma kana raawwatu dabarsa. Ina dabu. Okay, yeah. Murtii boo obboleessa murtiidha saahiba murtii Alex murtii guyyaadhaan eessa jira hin bilbillee fi wajjin hin haasofne eessa akka inni seene quba qabda. Kaleen dhaga'anii Hidhamuu isaati kalee dhageesse. kaleen dhaga'e jechuun hidhamuu osoo hin taane qaamni seeraa gaaffii seeraaf akka barbaadamu kaleen dhaga'e. Bilbileefiin ture obboleessa isaatiif bilbilee jennaan poolisoonni magaalaa Adaamaa gaaffii seeraaf akka barbaadamu dubbataniiti walumaan osoo jirruu qabanii naan jedhe. Suma biraa hoo qabanii egaanu? Suma biraa qabanii? No, ana biraatii miti Adaamaa jiranni amma Finfinnee jira. San booda qabanii waajjira poolisii akka geessan maalitti akka jiramu gaafannaan jaarsi nama dhuunfaatu himate. Namni hojii waliin hojjechuudhaaf dalagaadhaaf namni walitti ni dhufa. Waliif ni galaa, waliin hojii ni jalqabaa, wal dhabaa, wal dhabbee sana gidduutti namni dhuunfaa himachuu danda'a. Nama dhuunfaatu himatedha. Namni dhuunfaa gaafa himatu namni dhuunfaa gaafa himatu maallaqa hojii waliin ittiin hojjechaa turan akka jiru himatee san booda maallaqa murtiirraa akka qabu dubbatee mana murtiitii waraqaa baasisee akkaawuntii isaallee akka irratti gurgursiise akkaawuntii baankii jechuudha. Maallaqni namni himate sun murtiirraa qabu akkaawuntii dhumarra jira akkan sochoonetti. Ajajni akkaawuntii sana restrict gochuu immoo kan ba'e Baaleeraati. Gurguru jirta sana wabii bayi meeti nama biraa naqannaa. Khalaas naqadhaa nama biraa dhiifamu. Ayyee. Alex. Namni maallaqa irraa qabu sun namni maallaqa irraa qaba jedhee himate suni Baalee roobee irraati himate mana murtiitii ajajatti baasee sana booda akkaawuntiin sun gurgurame maallaqa sana deebisuufiif illee akkaawuntiin sun gurguramaadha. So ajaja magaalaa roobee irraa dhufeeni yookaan Baalee roobee irraa dhufeen qabame. San booda dhimmichi kan ilaalamu roobeetti waan ta'eefi furmaata kan kennuu danda'u dhimma jara gidduu jiru wal dhabdee jaraa ilaaluu kan danda'u rakkina sana adda baasuu kan danda'u. Alex yoo waan kana piraanki taate yoo waan haasawaa kana siireessi ta'uu baattee soba taate dhageeffadhu. Nuti warri miidiyaa kun waa balleessina ni beeytaami. Yoo wanni ati haasawaa kun dhugaa ta'uu baate itti gaafatamta nuti borganama gabbaanee waa balleessina nu beeytaami amala kee. Waan kana qaban billaa yoo soba ta'uu baate siireessi ituma dhugaa taate. Tokkoffaa namni dura itti gaafatamu tokko si. Maaliifi nuti waan kana ragaa qabaachaa jirru akka ragaa nuu kannituuf akka waan itti dhalooytu waan keessa beektuuf ragaa nuu kannisiin jennee si yaamman. Hidhamuu isaa dhugaa taanaan dhugaa nuu himi.
Piraanki taanaan nuti piraankiif jennee gabbaanee waa takkan to'u woomaas hin balleessin. Yoo jaalibsa Ammoo nama miidiyaadhaaf haaraa miti. Pirankii waan jedhamu kunillee Oromoo irraan toltu sii galeera. Yeroo baay'ee wanta hin taajjabanii Oromoo irraan bareeddu hin deemtus. Pirankii Oromoon pirankii wal godha jettee asirra naannessitu viidiyoos haa ta'u bifa aartiitiin wanti isiin hojjettu baay'een isaa hin bareedu miidhagu mi'aas hin qabu. Hin fedhu ilaaluus hin fedhu ofii kiyyaafis keessatti hirmaachuu hin fedhu. Dhimmi kun dhimma siiriyeesiidha. Dhimma piraankiitti wal godhanii miti. Qabamuun isaa hidhamuun isaa kijiba utoo ta'eeti. Sheekni roobee gadi ba'ee akka kanatti hin dubbatu. An kaleessa gara baalee roobee akka inni deemaa jiru kaleessan adda baafadheen. Miidiyaa irratti okay, hara baalee roobee kana poolisiidhaan fuudhame moo ifumaaf deemee dhaqe waan makiinaa dhuunfaatiin? Poolisiidhaan geeffame. Poolisiin geeffame. Obboleessa san nu bilbiluu ni dandeessi ati amma sa'aatii amma jirru kanatti? Yaalu? Yaalime. Ummata warra jala jirtan namni dhibbi ja'an kun mee koppiliinki godha yeroo takka laala ummata isin ijoolleen teenya ta'u Oromoo tun ummanni Oromoo kun keessaa ijoolleen argitun hoggaa nama keessan jabaan dhufee isinii waa dalage jabaa keenya jettaniin gaafa namni sun ammoo isiniif qilee seene harka marattee teessa gana riba kee hojii tee malee qoon qabdu namni san eessa seene obboleeyyan akkanaa miti. Xiqqollee taatu laal Oromoon maal itti ni beekta onnee dhaban sombaan namatu ta'a itti Oromoon. Yoo onnee dhabdellee sombii xiqqishoon si haadutu maal taatansa somban qabdanii onneellee yoo dhabdan. Miirri nutti dhagahamu miirri namummaa namni keessan kun akkamitti yakka tokkoon dhabatti yakkumaa yoo qabaate akkanumatti hojii xiqqaa dhabatti qabamee hidhame. Wanni kun koppiliin godha hundi keessan koppiliin godha. Share godha hundi keessan share godha namni dhibbi jaha fi wayii nasirtu kun guutuun kee share godha koppiliin itti mutti mutu irraa kaasi Alex mutu irraa kaasi Alex filima kanaa kanan fudhannu waa waan kana live irratti namni dhaga'utti yoo dubbatti rakkoo qaba isaaf waan hanga wanaatti jiruu fi haalan gochuun barbaachisummaan isaa maa inni baasu no hidhamuun humti isaayyuu dhugaa miti isin biraankii nama guutuudhaan jechaa jira ani murti guutooni kan inni itti hidhame wallabdee nama dhuunfaati wajjin jiru nama wajjin hojjechaa turan dhimma hojii irratti wal dhabanii namni sun himateeti dhimmi sun immoo kan himatame baalee roobeetti waan ta'eedhaaf dhimmichi kan ilaalamu adda ba'u magaalaa roobeetti sababa kanaa gara sana deemee jennaaniin xiqqoo naamanuun isitti ulfaatee hanga yoonaatti wanti jiru yookaan waanan jedhe kanarraa addamu suma kana jaruma akka dhaga'amu adda ta'e hin jiru kan onni jiru. mee sultaanii namni kana siin jechaa jiru lakki mbeektu obboleessa isaa miti riyaasaati Faisal obboleessa isaa ta'u obboleessa akkana godhi Alex wayye namni waa'ee kanaa beekuu barbaadu yoo jiraate kontaaktii kenniif keessaa nu haa dubbisan waa'ee ta'uu barbaachisu beekamaadha waan ta'eef Dagas bara barbaachisu waan qabu natti hin fakkaatu waan namni beeku waan ta'eef namni beekuu barbaade keessaa nu haa gaafatu tokkoon qabu. Tole bakka bilbila keenya ergaa fayyee. Ayyee tole qoe hin cufin bilbila. Maka bilbila saasifan ergaa jaalibsa dubbisi waan hedduu asirratti miidiyaa irratti namni dubbachuun barbaadu. No obboleessa isaan qabdoote obboleessaa barbaadna nuti obboleessa isaan qabdoote. Obboleessa hojii wal bira rafanii jiranii bar. Isumaaf obboleessaa wal bira jira.
Okay, miidiyaa gubbatti dubbachuun fedhanii jechuun waa'ee isaa. Dhimmicha adeemsarra jira waan ta'eef waliigalteerra ga'aniiru natti fakkaata. Maybe akka namni haasa'u kanaa miti. Wanti si ajaa'ibu maali beektaa? Okay, egaa miidiyaarra bahuun feene ha miidiyaarra baasee raasuu jiru kunoo. Alhamdulillah jedhe. Amma gaa dhagaye nama tokko fakkeenyaaf dhimma waloo irratti wal dhabdee akka sabaatti miti. Aniifati Aleeksiif Jaalibsaan dhimma dhuunfaa irratti wal dhabanii dhimma kana ilaaluudhaaf himata gama seeraatiin anas haa ta'u ati seeratti mattee nu lamaan keessaa namni tokko to'annoo seeraa jala jiraatee gaaffii seeraa jala jira qulqullaa'aa jira yoo ta'e kan waa'ee kootiif waa'ee kee dhimma nu gidduu jiru irratti ibsa kennuu danda'u qaama seeraa dhimma kana qabee jiru qofa ture. Namoonni asirraa alhamdulillah kun akkana ta'eera jennee turree goonee jirra minaamin jedhan jarri mataan jiraa seeraan gaafatamu kun yoo dhuguma seerri nama wal qixxaatti ilaala ta'e maaliifi waan seerri qabee jiru tokko eenyu badii qaba eenyutu balleesse eenyutti bade bakka kamitti dubbiin dabee wal dhabdeen jaraa maali waan jedhu utuu addan baasin utuu ofii isaatii ibsan kennin qorannaarra osoo jiru namni dhuunfaa gadi bayeetuma biyya abbaa qabdi abbaan biyyaa nuyi kan waa gochuu danda'u nuyi jedhee namarratti fokkoruu hin danda'u qaamoleen seeraa abbootiin alangaa hin jiru yoo ta'e sagaleen sun jiraa nu kaanneerra namni tokko namni waa balleesse tokko seeraan haa gaafatamu nuti ejjennoo keenya murtii guutoon hiriyaa dhiisee yoo nama garaa haadha kootiitii ba'e ta'e waa balleesse taanaan ani hin dhoksu wajjinan nyaadha wajjinan dhuga yookaan immoo waliinan oola waliin bula waan hin ta'eef badii isaarra dibuu fi yookaan dhoksuu fi hin barbaadu harkarra qabuu hin barbaadu namni waa balleesse badii isaatti itti gaafatamuu qaba itti adabamuu qaba anis itti namana namni dhuunfaa garuu gadi ba'ee namatti fokkoruu hin danda'u waan seerri qabee jiru kun mataan isaayyuu yakka teeka roobee jettan kana mataan isaa hidhamee qabamee bakka murtii guutoon jirutti deemee dabalamuu qaba silaa seerri jiraate qaamoleen seeraa miidiyaa kana hordofu yoo ta'ee jechuudha maaliifi waan qaamni seeraa qabee namni tokko hanga Jaalibsaan yakka tokkoon shakkamee badii tokkoon shakkamee qabamee taanaan hanga badiin isaa sun irratti qulqullaa'ee ragaan irratti dhiyaatee yakkisaa kana jedhee qaamni seeraa gadi ba'ee ibsa kennutti yookaan miidiyaa hawaasaatiin ibsa kennutti yookaan maas miidiyaadhaan ibsa kennutti namni biraa gadi ba'ee yakkamaadha siin jechuu hin danda'u. Inni mataan isaa iyyuu yakkaa jechuudha. Hunda caalaa immoo kan siyaarsu beekaadha jedhamee abbaa amantiiti jedhamee namnati jala deemtu jala fiigdu gaafa waan akkanaa irratti namni rakkachuu hidhamuu wal dhabuu nama isa taanuu fi loogee alhamdulillah jedhee akka waan barbaadu galma ga'ee tokkotti gaafa haasa'u siyaasa. Nama guutuun badii qaba taanaan gaafatamuu qaba hidhamuus qaba takkamee gaafatamuus danda'a jaasnummaa dara namni dhuunfaa garuu gadi ba'ee gaafa namatti fokkuru namaati. Amma hidhamuu isaa mirkaneeffannee jirra. Walumaa galatti hidhamuun isaa shakkii nutti ta'ee jira duraanii waan dubbannu wallaalle hidhame moo hidhamne amma hidhamuun isaa shakkii maleedha hidhame. Shakkiin qabu. Eega hidhame ka ammoo murtii guutuu hidhame hidhe odoo seeran taane Sheekh Roobeedha uummata dhaggeeffadha dhugaa walitti himna maaliif jennaan Sheekh Roobeeti haa hidhamu jee amma duraas labsii dabarse Sheekh Roobeeti taakka lammaffaa ammaas eega inni hidhamee ha jedhee nu labsii dabarse Sheekh Roobeeti jara keenya odoo ka biyya bulchu jiru Abiyyi Ahmad hin taane Sheekh Roobeeti biyya bulchu jira kan badii biyya keessatti hojjetamte mootummaan gaafi naman gaafanne kanama gaafataa jiru warra Roobeetii fi Sheekh Roobeeti dhageessanii kanaaf ammaan tan ammoo akkatti dubbannu qabna akkatti haasofnu qabna dhuguma sheekoo seerri jiraate yoo dhugumaan Abiyyiin Ahmad biyya bulche seerri Oromiyaa keessatti tumamee seerri Itoophiyaa keessatti tumamee lafa jiru nama hundaaf walqixa ta'e
murti guutuu haa hidhame kanaa miti sheerroo belleen bakka sanitti hidhamnee jarri lamaan hidhaa keessatti arguu qabna eega akkasaate. Murti Murtii waan tokko guutuu qofa gaafanna jaalibsa. Sheeka roobee gadi ba'ee anaatu dubbatee duraan dubbadheen ture kakadheen ture murtii guutuun akka hidhamu kakadheen ture isinitti meen ture amma qabameera alhamdulillah jedhee dubbate waan kana gadi ba'ee dubbachuudhaaf qaamoleen seeraa ajaja sheeka roobeetiin gadi ba'anii nama qabaa jiru moo hojii seeraa hojjechaa jiru tokko lammata. Jechoota akkasii ibsa miidiyaadhaaf kennuudhaaf sheeka roobeetiif kan eeyyame qaamolee seeraa murtii shakkanii shakkiidhaan hidhanidha moo aangoo isaatiin gadi ba'ee dubbate isa kana. Sadaffaan namni eeyyama qaama seeraa tokko malee nama to'annaa seeraa jala jiru gadi ba'ee wanta fedhe jechuuniidhaaf mirga qabaa yoo mirga hin qabaanne maal tarkaanfiin irratti fudhatamu wanti hundiyyuu seera mataa isaa qabaa miti.